Hayyee akkam nagaa jirtu har'ammoo mee faayidaa muuzii nyaachuun haadha ulfaaf daa'immaniif qabu laalla. Daa'imman akkasumas haadholii ulfaaf yoo muuzii nyaatan faayidaa akkamii qaba kan jedhu akka armaan gadiitti waliin ilaalla. Mee hanga dhumaatti na hordofaa waan hedduu irraa argattu. Jalqaba faayidaa muuzii nyaachuun haadha ulfaaf qabu irraa kaana. Haadhi ulfaa muuzii yoo nyaatte faayidaa kanneen akka kan jalqabaa yeroo ulfaa akkuma beektan haqqee fi ol guurraa ni jira. Keessumaa ji'a 3 arfan jalqaba haqqee fi ol guurraa yeroo ulfaa hir'isuuf ni fayyada muuziin. Sababni isaas muuzii keessa kan haqqee hir'isuuf hedduu gargaaru vaayitaamin B6 waan jiruuf akka haqqeen ittiin baay'anne ni gargaara jechuudha. Kanaaf egaa guyyaa guyyaan muuzii tokko yookaan muuzii 2 yoo arganne gaariidha jechuudha. Lammaffaan hanga ayireenii fi fooliik asiidii hedduu waan of keessaa qabuuf hir'ina dhiigaa sababa kanneen hin dhufne ittisa. Dabalataanis qaamni daa'imaa guutummaan akka uumamuuf ni gargaara. Akkuma beektan haadholiin yeroo ulfaa piriinaataal ni fudhatu. Ayireenii fooliik asiidii kan of keessaa qabu. Sababni isaas kanneen kun baay'ee barbaachisu. Haati sun yeroo ulfaa ofiisheef qofa osoo hin ta'in daa'ima gadameessa keessa jiruufis wanta kana waan dhiyeessituuf sirriitti fudhachuu qabdi jechuudha. Fooliik asiidiin immoo akkuma beektanii akka lafeen gudaa banaa ta'ee hin uumamne meningoomaayilooseel kan jedhamu akka kun hin uumamneef ni gargaara. Kanaaf kana immoo kan guutuu danda'u keessaa nyaanni tokko muuziidha jechuudha. Sadaffaan muuziin faayibarii hedduu waan of keessaa qabu faayibariin kan badhaadhe waan ta'eef yeroo ulfaa immoo akkuma beektanii gogiinsi garaa baay'ee baay'ata. Gogiinsi garaa konstipeeshinii jechuudha. Nyaanni faayibarii qabu immoo gogiinsa garaa hir'isuuf ni fayyada. Kanaaf egaa kanneen keessaa tokko muuziidha jechuudha. Faayibariidhaan kan badhaadhe waan ta'eef sirni nyaata bulleessuu akka sirriitti dalaguu fi haadholiin akka gogiinsa garaa hin godhanneef ni dalaga. Qabxiin biraan muuziin amala hanga asiidii garaachaa hir'isuu waan qabuuf gubaa laphee yeroo ulfaa ni hir'isa. Yeroo ulfaa haadholiin hedduun laphee isaaniirra gubaa deefuu itti dhaga'ama. Isa kana hir'isuuf ni gargaara. Sababni isaas amala asiidii garaachaa hir'isuu waan qabuuf. Kana malees hanga pootaasiyeemii gahaa waan qabuuf dhiibbaa dhiigaa yeroo ulfaa dabaluu danda'u hir'isuuf yookaan to'achuuf hanga ta'e faayidaa qabachuudha hanga ta'e. Kana malees kaarboohayidireetiin kan badhaadhe waan ta'eef akkasumas sukkaara hedduu kan of keessaa qabu waan ta'eef muuziin haadholiin ulfaa yeroo dadhabbiin isaanitti dhaga'amu yoo muuzii tokko yookaan 2 nyaatan jabina argatu jechuudha. Haa ta'u malee kan beekuu qabnu muuzii hedduminaan nyaachuunis hirriba namatti baay'isa waan ta'eef amala xinnoo muudii namaa jijjiiruu qaba. Yoo muuzii hedduminaan nyaatan haadholiin ulfaa kanaaf guyyaatti tokko yookaan 2 qofti gahaadha. Kanaa ol nyaachuun baay'ee hin fayyadu. Tariitii hirribatti baay'isuu isaan dadhabsiisuu danda'a waan ta'eef. Akkasumas tarii sukkaarri ol ka'ee jira yoo ta'e muuzii keessa immoo sukkaara hedduu waan jiruuf tariitii haadholiin sukkaara yoo qabaatan dhibee sukkaaraa jechuudha yookaan dhibee sukkaaraa yeroo ulfaa dhufu yoo qabaatan akka muuzii nyaatan hin eeyyamamu. Kanaan gara muuzii tokko yookaan 2 nyaachuun faayidaa hedduu qaba haadholii ulfaaf guyyaa guyyaan. Inni lammaffaan nuti ilaallu immoo faayidaa muuziin daa'immaniif qabudha. Umuriin daa'imaa ji'a 6 guunnaan muuziin muruun erga fallaanaan yookaan maankiyaadhaan sosochoosnee lallaaffisnee booda fallaana shayii 2-3 jechuun daa'imman nyaata nuti jalqabsiisuu qabnu keessaa tokko muuziidha. Nyaata maaliin daa'ima jalqabsiisuu nyaata jedhu haadholiin yeroo daa'imni isaanii ji'a 6 gahu. Kana keessaa tokko muuzii, avukaadoo kan kana fakkaatanidha. Kanaaf egaa muuzii sana laaffisnee fallaanaan goonee afaan kaa'uun akka nyaata dabalataatti ni gargaara. Dabalataanis amala allerjii fiduu hedduun qabu waan ta'eef muuziin daa'immaniif yoo kennine baay'ee gaariidha. Hanga waggaa tokkotti guyyaatti walakkaa muuzii tokko, waggaa tokko hanga waggaa 2tti immoo waggaa tokko hanga waggaa 5tti hanga muuzii tokko nyaachisuun gaariidha guyyaa guyyaan. Hanga waggaa tokkotti walakkaa muuzii sanaa ol guyyaatti muuzii tokko argatan baay'ee gaariidha jedhama. Muuziin nyaata bakka hedduutti salphaatti argamuu fi kan salphaatti nyaataaf qophaa'udha. Akkasumas garaacha daa'immaniif kan salphaatti daakamudha. Kan dafee bullaa'udha jechuudha garaacha daa'immaniif. Kanaaf egaa daa'immaniif baay'ee gaariidha. Mee faayidaa muuziin daa'immaniif qabu yoo ilaalle tokko hangi qabiyyee kaarboohayidireetii muuzii keessa jiru akkuma duraan jedhe hedduu waan ta'eef guddinaaf jabina qaamaaf gaariidha. Daa'imman ariitiin guddataa jiru. Kanaaf egaa yeroo akkasii immoo wanta qaama isaanii ijaaru barbaachisaa kana keessa tokko muuziidha jechuudha. Akkasumas hanga vaayitaamin A gaarii ta'e waan qabuuf fayyummaa qaamaa keessumaa guddina ijaaf baay'ee gaariidha. Fayyummaa ijaaf. Mineraalota akka kaalsiyeemii fi pootaasiyeemii waan qabuuf jabina lafeef illee ni fayyada jechuudha daa'immaniif. Vaayitaaminoota akka vaayitaamin C, vaayitaamin K, fooleet jedhaman waan qabuuf fayyummaa sirna narvii, gogaa qaamaa fi ittisoo dhibeewwan qaamaaf ni fayyada. Akka
daa'imman dhibee adda addaaf salphaatti hin saaxilamneef ni gargaara jechuudha. Kana malees hanga faayibarii gaarii ta'e waan qabuuf akkuma duraan jedhe fayyummaa sirna nyaata bulleessuu keessatti gahee qaba. Akka daa'imman gogiinsa garaan godhannes ni gargaara. Keemikaalota hirriba ga'aa akka rafan taasisan waan qabuuf daa'imman hirriba ga'aa fi hirriba boqonnaa qabu halkan akka rafan ni gargaara. Halkan daa'imni tokko tokko hirribaa ka'anii jeeqamu. Isaan kanaaf keemikaala akka hirriba ga'aa raffisan waan qabuuf guyyaatti hanga waggaa tokkotti walakkaa muuzii, waggaa tokko hanga waggaa shanitti hanga muuzii tokko yoo argatan baay'ee gaariidha jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Gaaffii qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa. Turtii gaarii.